Gaaffii tokkoffaa if x is less than 0 then the simplest form of f of x is equals to here x minus absolute value of x over x is equals to jedheera. Then solution isa solution here absolute value jira, himni biraa kun salphaadha. So absolute value of x is equals to what x when what x greater than or equal to 0, and then minus x when x is less than what less than 0. So kanaafuu himni kennanu kennamu maaliin f of x is equals to x minus absolute value of x over x. So here maaltu nuu kenname isa kana nuu kenname jechuudha when x is less than 0 dha. So bakka kana maaliin minus x fayyadamna jechuudha. So kanaafuu x minus into isa kana yommuu less than 0 ta'e maaliin minus x dha. So kanaafuu minus x bakka buufna over x dha. Here minus times minus plus dha, x plus x over x then is equals to 2x over what x is equals to what 2 ta'a jechuudha. x dhaan balleessine. So our answer is b ta'a jechuudha. Gaaffii lammaffaan immoo here if f of x nu kenna meeqa just x plus 2 over root of x plus 2 over x plus 2 then g of x in kenna kan nu kenna meeqa 1 over x minus 2. Isin kan nu gaafate maal inni f of into g of x nu gaafatame jechuudha. So kanaafuu jalqaba g of x maalitti bakka f of x galchina jechuudha. So hima kana guutuu maal inni hima kana fuuneeti bakka x kanatti enter goona jechuudha. So kanaafuu f of g of x is equals to under radical of what bakka x kana immoo hima kana guutuu fayyadamna jechuudha. So 1 over x minus 2 bakka x fayyadamara jechuudha. g guutuu jechuudha plus 2 over what over bakka x kana maal fayyadama hima kana guutuu fayyadama. So 1 over x minus 2 plus 2 then minus 2 kunni wal balleessa then maaltu waan hafa 1 over x over 1 over x ta'a jechuudha. Kanammoo yoo simplify goonu maal ta'a here kun x times kana jechuun immoo 1 over root x jechuun just isa kana ta'a jechuudha. Then is equals to rationalize gochuu ni dandeenya x just root x times root x times root x then root x times root x ta'a. So x over x what root x dha kuniif kunin bada then is equals to function deebiin kenna maal ta'a root x qofa ta'a jechuudha. So kanaafuu deebiin kenna maal inni deebiin kenna c ta'a jechuudha. Well done. Gaaffii sadaffaa if f of x nu kenna biro f of x here nu kenna biro what ln of x over x minus 1 plus 2 for x greater than 1 then which one of the following is inverse of f of x. Inverse isa barbaanna jechuudha. So inverse jechuun inverse yommuu barbaannu x fi y bakka wal jijjiirraa then y dhaaf solve goona jechuudha. So kanaafuu himni kun simply y is equals to ln of x over x minus 1 plus 2 jechuudha. Then step in jalqaba maal inni change x into y value dha. X fi y wal jijjiira. Then step in itti aanu maal inni x is equals to bakka y x buufadha bakka y bakka x immoo y buusa. So ln of what y over x minus 1 just plus 2. So hima kana solve gochuudhaaf dirqama inverse lanii maal inni e dha. So kanaafuu hima kana guutuu maaliidhaan e dhaan baay'isu jechuudha. E yoo baay'isu himni kun e raised to x ta'a is equals to kanammoo
A times laniin immoo maal nuu kenna? Tokko nuu kenna. Lamaan isaa maal inni? Hima waliif inversidha. Maal inni? Hima lamaan waliif inverse fakkeenyaaf B'n inverse of A yoo taate hima kanneen lamaan yoo waliin baay'isne maal nuu kenna? Tokko nuu kenna jechuudha. Identity nuu kenna jechuudha. So kanaafuu maal inni? Yoo kanan baay'ise himni kun guutummaa badee isa kana qofa argadha jechuudha. So y over x minus 1 plus 2 jechuudha. Then 2 kana maal inni? Kallattii gara naatiitti deebisa. E raised to x minus 2 is equals to what? Y over sorry here y galchuu qaba. Bakka kana y bakka hundaayyuu bakka x hin jirtu hundaayyuu y galchuu qaba over y minus 1. So now hima kana cross gamatti baay'isa. A raised to x times y minus e raised to x jenna then 2 dhaan yoo rabsin minus 2y plus 2 is equals to what? Y. Now term wal fakkaatan collect walitti godhadhaa jechuudha. Yoo term wal fakkaataa collect godhadhu e raised to x y here minus 2y hin qaba minus 2 y hin qaba then kanas maal inni? Y kanas hin fida minus y is equals to kanammoo gama dabarsa a raised to x isa kana jechuudha. Walakka booda yommuu gama dabarsu positive ta'a. Here kun immoo walakka boodatti minus 2 ta'a jechuudha. So ammas keessa y collect gochuudha. Y yommuu common taate asillee jirti here hin jirti. Yoo san y yoo baas maal ta'a himni kun? A raised to x here y yoo si baas maal ta'a? Minus 2 ta'a. Here minus what? 1 ta'a. Sin is equals to e raised to x minus 2. Sin kun maal ta'a? Y is equals to y into e raised to x minus 3 is equals to e raised to x minus 2. So himni kun over e raised to x minus 3 over e raised to x minus 3 ta'a. Y kenna maal ta'a? E raised to x minus 2 over e raised to x minus 3 it is our answer dha jechuudha. So kanaafuu deebiin kenna maal ta'a? Just isa kana ta'a jechuudha. So deebiin kenna hima kana ta'a jechuudha. So deebii kenna sorry isa kana ta'a jechuudha. Hima kana ta'a jechuudha. So deebiin kenna filmaata keessa dhufneeti yoo ilaallu heera irra jira jechuudha. Isa kana ta'a jechuudha. It is our answer jechuudha.